Tu hordoftootaa fi dhageeffattoota keenya bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa dhaqqabu jechaa YouTube keenya like, subscribe, comment gochuudhaan akka maatii keenya taatan kabajaan isin gaafanna. Itti aanseetiin oduu isinii dhiheessa. Mootummaan dippiloomaatota gara Maqalee imalan irratti komii dhiheesse. Mootummaan Itoophiyaa ergamtoota fi dippiloomaatota Itoophiyaa lixaa dhiyeenya kana gara Maqalee imalan turan irratti komii akka qabu ibsan. Mootummaan waraana Tigraay kan waggaa 2 guutuuf deemaa karaa nagaatiin furuuf jecha aangoota Tigraay waliin mari'achuuf gara Maqalee imaluun turan irratti gammada akka hin qabne ibsee jira. Gorsaan nageenya biyyoolessaa ministeera muummee Ambaasaadar Redwaan Hussein akka fuula Twitter isaanii irratti barreesseen haala dippiloomaatonni ergamtoota gara Maqalee imalan turan dhimmicha akka qabatanii ilaalchisee mootummaan komii irraa akka qabu hawaasa addunyaatiif ibsa taasisee jedhan. Ambaasaadar Redwaan jilichi marii nagahaa irratti xiyyeeffachuu osoo irraa eegamu haala dureewwan TPLF irratti xiyyeeffateera jechuudhaan komate. Jilli ergamaa addaa gaanfa Afrikaa, Awurooppaa fi Ameerikaa akkasumas Itoophiyaatti ambaasaadara Kaanadaa fi Xaaliyaan of keessaa qabu kibxata adoolessa 2 bara 2022 gara magaalaa guddoo Tigraay Maqaleetti imaluu aangoota TPLF waliin arguun isaanii ni yaadatama. Dippiloomaatonni lixaa gara Maqalee imaluu isaanii hordofee ibsa waloo baasaniin walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa jiru furuudhaaf mariin siyaasaa barbaachisaadha jedhan. Kana malees dhorkaan boba'aa maallaqaa fi callaa fi xaa'oo irratti kaa'amee ture ka'uu qabatanii kan jedhan yoo ta'u, tajaajilawwan bu'uuraa naannichaa addaan citeen turan deebifamee suphuuf nageenya hojjettootaa fi mirkaneessuuf xalayaa naannoo Tigraay irraa mootummaa federaalaatiif qabatanii deebi'uu isaanii ibsanii turan. Gorsaan nageenyaa biyyoolessaa ministeera muummee Ambaasaadar Redwaan Hussein dippiloomaatonni warri lixaa kuniin turtii Maqaleetti taasisaniin mootummaa federaalaa gammada akka irraa hin qabne Twitter isaanii irratti barreessaniiru. Ambaasaadar Redwaan Hussein ergamtoota ambaasaadaroonni yaalii marii nagahaa gochuu osoo jiru haala duree qaama biraa kaa'ame akka guutummaatti irratti xiyyeeffatan ibsan. Tajaajilli bu'uuraa addaan citee ture ilaalchisee ejjennoo mootummaa ifaadha kan jedhan Ambaasaadar Redwaan haala tajaajila eegalchiisuuf dandeessisu uumuuf mariin nagahaa eegaluun dursa kennamuufii qabaa jedhan. Ergamtoonni addaa fi ambaasadaroonni kaanis imala isaanii Maqaleetti booda ibsa baasaniin ammas dhaadannoon dhiyeessitanii deeggarsa namummaa hin daangeffamne kan jedhu akkuma itti fufee jira kan jedhan Ambaasaadar Redwaan amma balaliin isaanii konkolaataawwan fi fe'umsaa hin daangeffamne taasifamuu jira jedhan. Dhimmi boba'aa furamanii kennamee fi dhimma gara maraanuu dinqiifannaa argatee ta'uu ambaasaaddarri kaasaniiru. Ambaasaadar Redwaan marii nagahaa bulchiinsa isaanii humnoota Tigraay waliin taasisu kana hoogganuu gamtaan Afrikaa qofa jechuu ejjennoo mootummaa isaanii ifatti ibsan. Kanaan dura mootummaan federaalaa marii humnoota Tigraay waliin taasisu gamtaa Afrikaa akka hoogganuuf fedhii qabaachuu isaa ibsamee ture. Humnootni Tigraay gama isaaniitiin Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa
olaantummaa maricha akka hoogganan gaafatanii turan. Jilli ergamtoota addaa fi ambaasaaddaroonni dhiyeenya kana gara Maqalee imalan marii isaanii hooggansa gamtaa Afrikaatiin geggeeffamuu deeggaruuf qophii ta'uu isaanii ibsan. Waraanni Sadaasa 4 bara 2020 eegalee ture akka xumura argatu gochuuf gama mootummaatis ta'ee gama TPLF mariidhaaf fedhiin jiraatu hanga yoomitti garuu qaamoleen lamaanuu fuuldura wal hin agarre. Mootummaan federaalaa marii TPLF wajjin taasisu hoogganuuf koree miseensota 7 qabu itti aanaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnon hoogganamu ijaaruu hojii eegaluu beeksisee ni yaadatama. Humnootni TPLF aangootti mootummaa Itoophiyaa waliin marii jaarsummaan mootummaa Keeniyaa gaggeeffamu irratti hirmaachuu qophii ta'uu isaanii beeksisaniiru. Qondaalli ol'aanaa TPLF kan ta'e obbo Geetaachoo Raddaa jilli qondaaltota ol'aanoo of keessaa qabu humnoota Tigraay bakka bu'uun qopheessuu fi mariichaaf erguuf qophii akka ta'an ibsanii turan. Mootummaan Itoophiyaa maricha sadarkaa ardiitti akka durfamu fedhii cimaa qabaachuu irraa deddeebiin kan beeksise yoo ta'u, qondaaltonni TPLF garuu gamtaan Afrikaa irraa pirezidaantiin Keeniyaa amma aangoorraa ka'uuf jiran Uhuru Kenyaattaa akka jaarsummaa ta'anii akka barbaadan ibsuu isaanii ni yaadatama. Torbaan darbee waajjirri dhimma alaa Ameerikaa dippiloomaatonni ol'aanoo dhimmoota Afrikaa moolii fi koree quunnamtii dhimma alaa mana maree Ameerikaa mariin waraana kaaba Itoophiyaa dhaabuuf karoorfame filannoo Keeniyaattaa harkifachuu dubbachuu isaanii ni yaadatama. Itti dabaluun filannoon Keeniyaa hagayya 9 bara 2022 gaggeeffamuu erga xumurameen booda ni eegalama jedhanii